yeroo har'a Abiyyiin Ahmad gadi bayeetiniin abbaa jalmarroo fuudhee hidhu haadha jalmarroo fuudhee hidhu yookaan ajjeesuun malan beekamu hidhaa jiranii fi du'anii isaa wanni dubeenu jira hin jiru. Gaafa haadhaa fi abbaan jalmarroo kun duute maaltu deema tarkaanfiin kana booda jalmarroon fudhachuudhaaf taa'u tarkaanfii akkamiiti? Gumaa haadha isaa baasuudhaaf, gumaa abbaa isaa baasuudhaaf, gumaa qabeenya gubatuu baasuudhaaf tarkaanfiin jalmarroon amma booda fudhatu maal ta'a ka jedhu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Maaliifi mootummaan kun maglacaa yookiin ibsa wayii baasee jira. Anis duguuggaa sanyii nama nagaa irratti fudhadhaa, atis duguuggaa sanyii nama nagaa irratti fudhadhu jalmarroo jedhanii beekamtii kennaafii jira jechuudha. Kanaan duratti waraanni adda bilisummaa Oromoo nama nagaa ajjeesuu osoo hin taane finxaaleeyyii shororkeessitoota warroota sirna naafxanyaa leellisanii fi akkasuma basaastota irratti tarkaanfii fudhachuu ture. Gaafa abbaa isaatiif haadha isaa kana Abiyyiin Ahmad ajjeese tarkaanfiin kana booda jalmarroon fudhatu nama nagayaa gubuu, mana nagayaa gubuu, qotee bulaan akka gadi bayeen galle gochuu, nama nagayaa kararratti qaluu dhufaa jechuudha. Kana eenyutu beekamtii kenneef? Abiyyi Ahmad jechuudha. Olaantummaa seeraati jedhee abbaa isaa nama miskiina kararraa qabee wayita mana hidhaa geessu atis akka an godhe kana godhii jechuun itti jira jechuudha. Maaliif jettee yoo jettan jalmarroon har'a nama hidhatee jiru tokko, nama waraana qabatee deemaa jiru tokko, ajajaa waraana tokkooti. Isinii galaami ajajaa waraana tokkooti. Abbaa barbaade qalsiisuu danda'a. Abbaa barbaade ajjeesisuu danda'a. Garuu waan kanaaf fakkeenya ka ta'e Abiyyi Ahmadii jechuudha. Abbaa isaa ajjeesee garuu gumaa abbaa isaa ni baasa jalmarroon. Eenyurraan baasa? Ummata nagayaa miskiina gabaree gubee, qotee bulaa gubee. Kana eenyutu karaa mijjeesse eenyutu karaa saaqe? Waan matakkal keessatti raawwatame Itoophiyaa guutuu keessatti akka wal ga'u namni raawwataa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru kana jechuudha. Abbaa namaa tokko fuutee yoo hiite jalmarroo har'a waraana qabu kana dhiisi dheengadda mucaa shawaa keessatti ajjeesan kuushiisan jechuudha. Abbaa isaa ka wayyaana Tigree jala ajjeefte nama jaha du'aan adabee isa dhumaa irratti ajjeesan jechuudha mana hidhaatii baasanii sallee. Jalmarroon har'a tarkaanfii san caalu fudhachuu danda'a. Biyya san keessatti nageenyi akka hin buune akka biyyi sun tasgabboofni namni godhaa jiru mootummaa biyya bulchuu jechuudha. Ummata nagayaa basaastuu qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii nama nagayaa gabaree bakka argitetti qotee bulaa bakka argitetti abbaa barbaade qalii fakkeenya kanaan biyya kana shororkeessi jedhee namni fakkeenya jalmarroodhaa kaayaa jiru Abiyyi Ahmadii jechuudha. Addunyaanis raga. Ummanni Oromoollee raga. Wanni amma dalagame hidhaa fi maatii jalmarroo qabeenya isaanii gubuu kuni fakkeenya nusii goone kana atis nama nagayaa gubii. Nama hidhate qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii. Nama qawwee harkaa qabu qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii. Ummata nagayaallee mana isaa waliin gubii. Akka matakkal keessa dalagamaa jiru kana godhii jedhanii fakkeenya kaafii jiru jechuudha. Dhuguma osoo nagaa barbaadee maatii isaa fuudheen hidhu. Maatii isaa fuudheen doorsisu. Indee har'a maatii jalmarroo yoo ajjeese Abiyyiin nama lama ajjeesa bara. Abbaa fi haadha obboleessa nama sadii qofa ajjeeftaa miti. Garuu sababa nama sadiin kanaan as bee nama meeqattu bayuuf deema. Sababa nama sadiin ati ajjeefte ummanni nagayaa qe'ee irraa buqqa'uudhaaf deema. Mana waliin gubachuudhaaf deema. Gara gadi bayeen dhabuu gana baqatuudhatti seenaa jechuudha. Kana karaa saaqaa jiru mootummaa biyya bulchuu jechuudha. Olaantummaa seeraa osoo hin taane biyya san keessatti gochi duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessa bakka hunda akka wal ga'u namni karaa saaqee karaa banaa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru Abiyoot Kaasaayee Camadaa kana jechuudha. Waa takka wanni inni ittiin deemu waan nama gaddisiisu. Indee abbaa jalmarroo yoo ajjeefte jalmarroon dhufee harka si kennate si fakkaate akkuma ati abbaa isaa ajjeefte abboota akkasii abboota miskiina 1000 ajjeesa. Akkuma ati haadha isaa ajjeefte haawwota akkasii 1000 ajjeesa. Akkuma ati qabeenya abbaawwan isaa gubde qabeenya akkasii qabeenya uummata miskiinaa 1000 guba. Wanni tarkaanfiin fudhatamu kana jechuudha. Kanaan alatti wanti biraa wantummaan ati gochuudhaaf biyya san tasgabbeessuudhaaf pilaanii baastee lakki biyyi tun asatti tasgabbootu biyya kana nagaatti buuse jettee godhaaf hin jirtu namnummaan ati nama ajjeefte si sodaatu takka hin jiru jechuudha. Warri kanaan dura nama irraa ajjeeftellee namni dhufeetiin sii gajjedhee sii sujuude hin jiru jechuudha. Jalmarroo maatii isaa kana osoo halkan edanaan bulchin daqiiqaa takkatti gadi dhiisuu qabda. Daqiiqaa ammaa keessatti jechuudha. Haadhaa fi abbaa isaa sa'atii ammaa kana keessatti yoo gadi hin dhiifne maatiin nagayaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu qotee bulaa nagaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu namni ayyama kenneef Abiyyi Ahmadii jechuudha. Jaalattanii osoo hin jibbine dhugaan jirtu tana. Kanaafi tarkaanfii fudhatamuu heddu kana dubbii amma dhufuuf deemu kana akka gabaabsuu yoo ka barbaadu taate hatattamaan maatii isaa gara qe'ee isaaniitti akka